Wagude, 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 wagude. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee akkam jirtanii nagaa keessanii dhufnee jirra. Egaa aadde Ruutiyyeen manatti hin deebi'aa jedhanii Abrishiitiin amma Abrish waa biraa keessa galee fakkaata. Baay'ee tokko ulfaata dhugaa dubbachuufi. Waa biraa keessa galuu hin dhabu. Akka kanaanii maarkii wallaahi akka isheen jireenyi isaanii hin diigamne barbaada yeroo hunda maarkiin jechuudha. Amma ruutaatiin tigilii meeqaatiin akka isheen manatti deebitu kan gochaa jiru maarkiidha jechuudha. Amma kaleessa macarrashaadha akka isheen manatti deebanii walii waan hundaa araaramanii akka mana isheetti deebitudha kaleessa kan fidee dhufe jechuudha maarkiini. Garuu immoo ruutaan waan tokko waan lama gaafattee jechuudha Abrishiitiin. Abrishiin isheen gaafattee tokkoffaa dubartii kan fidee dhufu yeroo hundaa jireenya keenya bultii keenya diigaa jiru karaa isaati malee karaa koo miti. Yeroo hundaan dhufee jireenya keenya nu diigu jireenya keenya nu baxaxaxaa jiru dubartoota karaa isaa dhufudha. Karaa koo nam tokko guyyaa tokko dhiirri tokko dhufee waa jedheeru hin jiru. Karuma isaati yeroo hunda jireenyi keenya kan akkasitti diigamuu kan isheen jettee jechuudha. Lammaffaa immoo muluutti intala kanarraa siiqii walaa bilbila walaa hamaalii hin jiru. Akka har'aan qabdee ishee wajjiniin waan ishee wajjiniin akka wal hin argine kana barbaada. Kana yoo goote mana kootti hin deebi'a. Bultii koo hin jibbinee jettee jirti. Abrish immoo qinaatiituyyuu kana ishee godha. Hinaaffaa maraatti. Ammas immoo hinaaffaaf jetteetiidha deebitee gara kootti deebuu barbaaddi yoo ta'e malee jireenya bultii isheetuyyuu bultii isheef jettee miti kan inni jedhee deebise jechuudha. Maarkiin immoo maarkii giddiitiin hanatti deebisaa jirtu si argaa jira, viidiyoo argaa jira. Ani kan isheen hin barbaanne giddiitiin ammas uftee lixxee ammas waan bor deebitu ta'e otoo asitti dhaabdee bareedaadha. Yoo ani gammachuu tokko bakka cinqitii keessa bahee gammachuu tokko keessa galu gammachuu koo hin barbaaddu yeroo hundaa akka hin cinqamuu barbaaddi kan inni jedhee jechuudha. Isheen eddee nuti wallollee wanta ta'eef gizee duraa gizee nagaa keenya intala kana argeen beeku. Eddeen aniifati wallolleetii dhuftee jechuudhaan isheen dhuftee. Kanaafuu kan isheen hojjechaa jirtu akka isheen taa'aa jirtu waan argu natti dhaga'ama. Ati immoo akka nama tidaarii tokkootti tidaarii qabdee jirta laaxxee miti. Ofirraa deebisuu kun sirraa eegama malee ana miti. Normaalitti kan ofirraa dhaabuu dandeessote mana kootti hin galamas deebe. Garuu immoo waan isheen hojjetaa jirtu waan isheen gochaa jirtu natti hin tolle natti dhaga'ama jettee jechuudha. Akkuma argitan egaa intalli wallaahi ishee aarsuuf jettee takka mataasaa qaqqabdii, takka harkasaa qaqqabdii, takka jakkeettiisaa qaqqabdii waan isheen hin goone hin jiru bira dhaabattee ruutaa gubuuf jechuudha. Wallaahi maarkiyyuun aaree jechuudha. Maarkiin akka jechaa jiru amma waan ati hojjechaa jirtu kun sirriidha. Ati akka isaan deebanii mana isaaniitti waliin deebanii jireenya isaaniitti qaxxalan barbaadda moo akkamiidha jennaan. Anatu wallashiise jettee maarkiitiin jechuudha. Maali annati harakaat ati gootu kuni nama jibbisiisa waan ati hojjechaa jirtu kan inni jedhe maarkiin jechuudha. Kanaafiyyuuti intalli kana yoo inni jedhe nan deebi'a jetteetti. Abrish immoo haa deebitu ishii jedhee ishii gaafa inni jedhu intalli deebite. Abrish waadaa galte akkamiin irraanfatta jettee jechuudha. Sa'aatii sanatti maarkiin mataa qabate jechuudha. Maa inni wanti nuti hin beekne addisii jira moo maa inni amma immoo maa inni waadaa galtee fi Abrish jedhee wanni mataa kana dhukkuba nan cannaqiinaa
jedhee akkasitti mataa qabatee jechuudha. Intalaallee nasi fuudha jedhete hin beeku. Kun akkuma argitanitti laxxafamtii akka akkasiin taatu akka isheen godhattu Ruuttaa bira dhaabatteeyyuu akka feetes isaan ammatti waan firmaa irraa buuseeru hin qabu jechuudha. Abirishii mucaa garaatti baattee jirti. Otoo ta'e nama jireenya isaa noormaaliitti hin gadhiisne tokko gizee dubartiin akka kanaa waan hin taane kana akkasii fakkeessitee akkas qaqqabdu kana eenyumattuu hin dhaga'amu. Dhugaa rabbii namatti hin tolu jechuudha. Garuu immoo waan isheen hojjettu wallaahi viidiyoo sana argitan akka ibidda kanaa gubattu jechuudha. Waan isheen hojjettu takka mataa isaa qaqqabdi, takka jakkeetti isaa qaqqabdi, takka harka isaa qaqqabdi, takka waan isheen hojjettu areeda kana jala akkas qaqqabdi. Maaliin isheen gochaa jirtu waanuma nama jibbisiisaa jechuudha. Waanuma namatti hin tolle dhugaa rabbii. Jechi maaliif dubartoonni ani na dhibee dhiirri otoo hani lafa jiru hani qabanne too lafa jiru meedaarra nama bultii daarii qabe maaliif fiiganii barbaadu yeroo hunda kana. Amma akka feetaa wal lolan malee Ruuttaa fi Abirishaa wal lolan malee waan gadhiiseeru hin qabu. Waan amma firmaa kenneeru hin qabu inni jechuudha. Ammatti inuma walirraa gargar ba'anii madiida keessa jirti, inni mana isaa keessa jira. Waan immoo firmaa kenneefii hin qabu. Firmaan inuma jira, jireenyi isaanii bultiin isaanii ammallee jidduu isaaniitti waan addaan baheeru hin qabu jechuudha. Kanaaf yoo akkas dubartiin nama bultii isaa hin diinne ganaadha haa wal lolan malee bultiin diigame jechuun gaafa ni kaawwayin immoo firmaa jedhu isaanii akka isaaniitti gaafa firmaan tokko irraa nama laatamedha jechuudha. Firmaa sana walii farmanii sana waliin diinne jechuudha ammaaf. Kanaafuu baay'ee tokko wallaahi hin ulfaata. Maal akka ta'e hin beeku idduma fe'e irratti kan argamuyyuu dubartii dhiira bultii isaa qabatee jiru barbaadu yeroo ammaa kana otoo lafa jiru dhiirri gara biraa jechuudha. Maaliif akka ta'e hin barre amma kanarratti Abirish murtoo tokko murteessine intalaafis qaalii egaleera ta'e hin beeku. Baay'ee kutee biraa deemeera jechuudha. Achuma mataa qabatanii Ruuttaan ani isheen jette kanaaf aniin manatti hin deebi'u jedhuu fi waa biraa miti. Yeroo hundaa dubartoota meeqa dhufee deema ani miidhameera kan isheen jettu jechuudha. Maaliif gizee hundaa tokko yoo dogongoran lama yoo dogongoran yeroo hunda kana kan isheen jettu jechuudha. Kanaafuu isheen amma inni ishee wajjiniin gargar ba'anii walirraati cha waliin jedhanitti hin deebi'u manatti jetteetti sirii manatti deebi'uuf dhuftee mana isheetti deebi'uutti gaabbitee jirti isheenis. Kan immoo Abirish immoo waa biraa keessa galee natti fakkaata. Amma deebisnee fi ishii haa galtuu bichaarraa nafe ishiin tala kan wajjiniin illee lammaffaa waliin arginu kan jedhee siin qabu isheen kana barbaaddi jechuudha. Hintalli immoo maraattee hinaafa mataa nyaate isheen illee gugubatti akka isheen godhattu isheen illee gizee Ruuttaan gaafattu isaa booda Ruuttaan jidduu harkarraa gadhiisistee attee Abirishii fi isheetiin as gargar walirraatiin tiriyattee attee jidduu lamaan jaraa galtee jechuudha. Yoo sanatti hinaafaatu ishee maraachaa jedhee Abirish immoo jechuudha. Kanaafuu amma Ruuttaan manatti deebi'uuf barbaaddee jirti. Dura Abirish illee kadhateeras dhugaas qaba. Gizee sanatti hin deebi'u jettee hujjuutu jira yeroo sanatti. Amma immoo maarkiitu jidduu jaraa galee deebi mana keetti jireenya kee lakkii jedhee isatu fidee dhufeera ishii jetteetti. Ammoo gara Abirishiitiin murtoon hin jirre jechuudha. Karaa isheetiin murtoon argame amma deebi'uuf ishee mana isheetti. Gara Abirishiituyyuu rakkina godhatee jira amma immoo jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa yoo dhugaa dubbatan maaliifi qallaalimatti otoo gargar hin bahin fiidee dubartii yoo dhufte amma kun gaafa dhuftu gaafa duraaf noormaalii goddanyaa jettee dhufte jechuudha. Saayitii warqii meeqaan bitame Dubaayirraa jette ijoollee Dubaayirraa sii fide jetteeti inni isheen laatteefi jechuudha. Maaliif garuu anatti kana naa laachuu barbaaddee jedhee isas gaafatee jira. Isheetiinis immoo deemii ani fati kanaa booda atis yeroo kee gubiinii jedhee ofirraa gaggeesseera inni gizee tokko jechuudha.
han deebisee akka isaan tokko godhamu akka isaan wajjiniin ta'an kan godhe immoo gooddanyaama ruuttaati jechuudha. Gooddanyootuma ruuttaa wajjiniin warruma durarra ruuttaa fakkaate waliin tureetuyyuu deebisee walitti isaan intinii jedhee akkamiin yoo tokko keessaa bahee akkamiin deemii aniif ati asumatti haa dhaabbatu akkamiin jettaa kan jedhe warruma ruuttaa wajjiniin nyaachaa ture dhugaa ture deebiseetiyyuu isa keessa immoo Abrish shiddeeteetii yoo isheen dabbarute haa ta'uu jedhee innillee itti galee jechuudha. Iddoo itti galanii immoo gantalli na hungadhu akkasina godhii maalii na godhii jetti yeroo hunda wanta ta'eefi gara fiqiriitti galuun dhabanii amma kaleessa mataan bokokeera mataan isa tarsa'u malee wanta hafee hin jiru ruuttaan mana kottiin deeba woo jettu naasuutiin eddee jiru wallaalee jira jechuudha. Abrishii hin ulfaata dhugaa dubbachuuf wanti hundinuu maaliif illee abdii kuteetii waa biraa keessa galee fakkaatan talaaf qaalii galee natti fakkaata. Amma morta manatti hin deebi'aa hawwa isheen jettu maarkii ati as gaddadeetii jechaa jira. Akkasiin intallillee akka inni gammadee jiraatu hin barbaaddu. Ati yeroo hunda gadda isaatti barbaadda jettee maarkii wajjiniin illee intalaaf maarkiin illee xinnoo afaan keessa wal darbanii jechuudha. Maarkillee deeminarraatii. Qaxxeetii deemnarraatii jedhee jechuudha. Achumarraan biraatii kuttee Abrish biraa kuttee deebbii tokko toon argatiin yaa Allah.